Waamicha Tumsa Finfinne News Network, Sabboontonni Qabsoo Bilisummaa Oromoo Finfinne News Network satalayitii televizhiniin irra tursuuf kottaa Tumsa taasisaa. Finfinne News Networkiin midiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan akka Arrata Biyyoolessaa Oromiyaa, Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Chanalii Oromiyaa, Kelloo Media, Saife Nebalbal fi midiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo kudhan tahan karaa satalayti Oromiyaan gahaa jira. Finfinne News Networkiin midiyaa Qabsoo Oromooti. Argaa fi dhageettii fi Sagalee Oromooti. Finfinne News Networkiin maallaqaan tumsuun akka tajaajila keenyatti fufnuuf nu bira dhaabbadhaa. Guyyaan Fulbaana 2022 sa'aatiin 11 AM waaree dura, akka Paasifikiitti 2 PM waaree booda, akka DC'tti 8 PM waaree booda, akka Oslootti 4 AM waaree dura, akka Melbourne Awustraliyaatti 10 PM, Dubai 9 PM, Saudi Arabiyaa 8 PM, South Africa 8 PM, Sudan 8 PM, Egypt 9 PM, Finfinnee. Sarar Zoomii. Meeting ID'n 6538 Paaskoodiin raa xiqqaa faa guddaa lakkoofsa 3 daa xiqqaa haa guddaa na guddaa yookiin 5984 karaan ittiin gargaartan https://fnnmedia.org donate. Tumsa kana mata dureyaanis Sagalee Qabsoo Oromooti jedhuun moggaafneerra. Kottaa Finfinne News Network tumsuun Sagalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo ta'aa jechuun waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Koree qindeessituu waamicha Tumsa Finfinne News Network irraa horaa bulaa.